gabaabatti isinii himu wallaahi piroofaayila Johaar miliyoona godhachaa oollee Hacaaluu miliyoona godhachaa oollee piroofaayil ta'ee hafa malee gumaadhaa fi isaan baasuun ta'u. Na dhaggeeffadhu sabni tokko sabni waywaatu sabni yoo hidhame waywaatu sabni yoo hidhame waywaatu yookaan hamilee cabee qabsoorraa laaffatu sabni yoo du'e rifatee nahu bilisan bahu warra kamiin moohama warra hin rifanne warra hin sodaanne wareegama qabsoo isaan moohama dubbii gabaabaadha. Angammatti waan wareegamaa fi hidhaa sodaannuuf moohamna warra hidhaa fi wareegama hin sodaanne dhugaadhamoo dhugaan nuti yoo xiqqishoo xash jenne yoo xiqqishoo gufanne ni waywaanna. Qabsoo addunyaa keessa sodaa fi waywaanni hin jiru. Qabsoo fuula duratti tarkaanfachiisudha. Tokko ni hidhama tokko ni wareegama qabsoo keessa ni jira amani. Waligalla goonni Oromoo tokkoo fi lama miti beekaan Oromootis tokkoo fi lama miti. Yoo goonni Oromoo nama tokko kan jennu taate beekaan Oromoo yoo tokko kan jennu taate fala biraa uummachuu hin dandeenyu sun of qolummaa bololummaadha numalummaadha. Goonni Oromoo kumaantamaan jira hayyuun Oromootis miliyeenaan jira. Rabbiin hedduu qaba kan wahdahu laa shariika lahu ta'e rabbii tokkicha qofa. Kanarraa kan hafe nuti qeeroo keenya gama keenyaan namuu akka kutatti leenjisutti jirra. Kutatti leenjifnee walitti finna. Kutatti leenjifneeti walitti finna dantaa fi dhimma Oromiyaa irratti walii galle akkimmoo kanatti leenjisaa jirru bifa kanaan keeysaanis itti qopheessaa jirra. Warra hidhamee kanaas teenyee piroofaayila godhuudhaan kan nuu bahan jenne amannuu miti. Yookaan boruu namni nu bilisoomsa jennee bilisummaa boruu rabbi biraan dhumtu baallama bootii mi'arraa isii keessa jirru kanatti bilisoomnee jiraanna. Nuti gama keenyaan bifa kanatti isa leenjisaa jirra. Gama waraanaatiin waraana 23 qabna Harargee keessatti kan jaarre waboo kan waa hundaan guutame suuraa isaanii isiniif himata. Goboo qofa akkasumatti Arsii keessaa qaba. Akkasumatti kaan keessaa qaba. Namuu humna harkaa qabna jechuudha. Qeeroos akkasumatti qabna. Lolchiisuudhaaf qophiidha, wareegamuudhaafis qophiidha. Ati hoo kee maalitti qopheessite? As nutti himi. Yoo wareegamne kutarraa dhibba wareegamuudha. Tokko wareegamee tokko du'ee ta'u akkas qophiidha nuti gama keenyaan. Takkaa mana hidhaa san cabsina. Takkaa nu cabsan wooma lama isiin. Takkaa mana hidhaa san cabsina. Takkaa nu cabsan. Hayyootan achi keessa jiru san hundi isaanii itti gaafatamti nuyi. Walii galle. Gara kaaniin Facebook kanarraa yeroo fayyadamtan teknooloojii wantarraa yeroo fayyadamtan wooma xiqqishoon isinitti haasa'uu dhufe qacelfama qabsoo barcumarra taayetiin isin haasawa. Gara kaaniin istoorii gubbaa akkaataatti daansii dhooytan kun hundi qabsoodha. Qabsoo uummanni Tuupaak fa'aan gurraachi kun boombaarleen fa'aan ittiin mo'atanii. Shamarranis yoo ta'e achirrattiin isin garsiisutti jira. Isin keessa gabbu'eetiin isin garsiisutti jira. Illa walli isaa akkanaan harkattan. Isa dhugaatiin isin hima. Alleenji isaa keessanii hoggansa jalattiin isin leenjisutti jira. Hoggansa jalattiin isin leenjisutti jira. Akkamitti akka hoggansa jalatti deemtan dabballeetu leenjisa. Hoggansa ni qabdan gubbaa tana jira. Dabballeetu jala kanaa qindeessa. Kaleessaas qindeessaa turre. Biyya keessa gaafan turees. Afaan Ingiliffaatiin sirboota garaagaraatiin dhiyeessa. Sirboota gurguddaa ta'an raappiniin godha. Meelaal wahumaan an beeku raappiniin beeka. Manzuumaa isiniif hin dhiyeessa. Warra nashiidaa qabuuf warra ispoortii qabuuf gosa kanatti isin qindeessa. Waliif gallaa hoggansa keessan jala sirriitti deemtan jechuudha. Johaar jalaa soggaa deemtan marroo jalaa soggaa deemtan bifaan ani isinii hime kanaan
Johar gargaaru jechuun Johar jechuudha miti qabsoo inni godhu sana wajji godhu jechuudha. Dhaggeeffadhu sammuu jechootaan sii himu kanaan sammuu kan kee kana hiikaa. Johar jala waggaa deemtu waan Johar godhe san godhu nabii rabbii jala waggaa deemtu teessee wayi nabii jettaa. Waan nabii rabbii godhe san gootaami. Yeroo inni wareegame hojii wareegamu yeroo inni kufe hojii kufuudha. Johar maal godha? Johar qabsoo uummata bal'aati godhatis qabsoo uummata bal'aa san wajji godhuudha. Qabsoo uummata bal'aa san wajji godhuudha bu'uun isa sobsiisuudha. Dhugaan jirtu isii kana. Johar jaalachuun keenya piroofaayilaa innoo osoo piroofaayilaa fi suuraa maxxansuudhaa fi haacaaluu keenya xayyaarallee baafnee akkanatti oofne Awustiraaliyaarra du'aa nuun kaafne. Kun mallattoo masluufummaati. Masluufummaadha. Hojii qofaatu kaanee dammaquu qofaatu akka Johar sanitti qabsoo godhuu qofaatu Johar baasa. Baqqalaa baasa. Shamshuddiin nuuf baasa. Oromiyaallee walaba baasa. Mee sababa biraa laali. Johar hidhame sodaanneeti gatteenyee piroofaayila godhutti jirra malee qabsootti hin jirru. Silaa qabsoo hojii godhuudha. Osuma isa faana hidhamnee uummanni hidhaa san guutameeti hidhaadhaan nu baasa. Achuma keessattuu wal baafna hidhaa san keessaa guutamee hidhaan sun. Shanyitii. Waliin sobnu. Qophiirra jirra eenyumtinuu wareegamuudhaaf qophaa'ee jira. Eenyumtinuu wareegama Oromiyaatiif kagaabbuu miti eenyummaa ifiitiif eenyumatu wareegama. Wareegama sodaachuun qabnu du'a sodaachuun qabnu hidhamuu sodaachuun qabnu hidhaa fi ajjecha namilee nu cabsee karaa nu hin deebisu laal qabsaa'utti cabee itti baqee lubbuun tohaa baatu miidhaa gabrummaa jalatti Oromoon hin sasu harqoota gabrummaa hamma firraa cabsu jaalusmaa yommuu isaati. Boruus Johar Baqqalaas Shamshuddiinis Abdii Raggaasaatis piroofaayilatti hambisuu deemna. Wanni Joharii fi miti qabsoo hitaniif Johariis isiniif qabsaa'oo isinis mirga keessaniif hojii qabsaa'uudha ka Joharii tumsitanii. Hayi qabsoo jechuun tana ka Johar mirga keessaniif qabsaa'oo miti. Mirga keessan lafa dhiiftanii isa qofarra dhiiftanii Baqqalaa qofarratti dhiiftanii wanni harka marannee tatteenyuuf maali? Qabsoo walirratti ilaaluun ni jira. Mirgi ati qabsoo ituuf kunii fi wanni ati ooftu maali? Qabsaawwan Johar qofaasiif atis qabsaawaadha. Dhugaadha. Kanaaf hiriirinis walumaa galatti biyya alaa keessatti bahamuudhaaf lafaa ka'uu qaba. Biyya keessaa siriira tokko jennee dhoosuuf deemna. Guyyaa dhoofnu rabbitu beeka guutuutti ni kaana jechuudha. Hanga dhugaan dhuftutti. Kalaas. Qawwee qofarra teenyee hin eeynu jechuu keenya. Qawwee qofarra teenyee hin eeynu. Gosaan ta'uudha qaba. Waboonis akkatti wabootti itti fufuu qaba. Nutis akka namatti itti fufuu qabna. Isa kanaafoo hidhamuun ni jira, wareegamuun ni jira, ni fudhanna. Kullu nafsin zaa'iqatul mawt ni duuna. Lubbuu sodaannee goda seenneetis. Maali Tigreen kun hidhamaan jiru maali? Akkana xayyaaraan tumamaan jiru maali? Tigreen tumamaan jiru maali? Nuti xayyaaraan tumamne maali? Namni sii kanumatti haamamaan jiru maali? Sodaakanii duubatti deebi'anii hin deebine. Kan horuu dhagaarratti hora jaal. Kanaaf mirga keenyaaf ni dhumna kaa. Dhumnee horree bullakaa maali? Ni dhumna kaa. Ni dhumna. Hai. Biyya alaa teessanii nama ficcisiiftan maarriyyaa wanni kanaan dalagu obboleessa kiyya namni mirga fiitiif dhuma namni nama ficcisiisu hin jiru mirga keetiif du'uu qabda. Akkana daarooyitee jiraataare. Namaa gattaate kana jiraataare kun jiruudha. Amma jireenya jirra. Eenyu kana nama kaasee nama ficcisiisoo mirgatu nu kaase namni nu ficcisiisan jiru. Johaaris kaleessa kaasee nu ficcisiise. Waboonis kaasee nu ficcisiise. Fedhii teenya gubannee maraanneet. Suudii keessatti kana ta'uun kun nun kaasu. Maali Suudiin hoggayyuu Yaman keessatti kitaanee kun nun kaasu. Akkuma jireenya jiraachaa jirra Oromiyaa keessa.
kun nun kaasu maali kun jireenya akka namni itti jiraatu fi akka nu jiraannu tokko kanatu nu kaasa ka eenyutu nama kaasa maali namuufuu qabsoon dirqama Johaariifis dirqama siifis dirqama hunda keenyaaf dirqama hay Tigreen akkanatti zaw jettee kanatti dhumtu tuni qabsoodhaaf kaatii miti qabsoo teenyaaf boo Johaar nu kaasuun qabu ban Johaar nu kadhachuun qabu Baqqalaan nu kadhachuun qabu OMN nu kadhachuun qabu qabsoon teenya dirqama mataa keenyaati akkasii achi injiree teenya firraa guurree jiraachuudha bifa ilmi namaa qabu ni qabna bifa ta'e saniif laalama daalachoo ine Oromiyaa irra beelawinee dheebonne maali sanyii teenyatti gargaarsa guuruu qabna sanyii teenyatti gargaarsa guuruu qabna Oromiyaa guutuurraa sabni beela'uu qaba Baalee irraa beela'uu qaba Walloo irraa beela'uu qaba Harargee irraa beela'uu qaba biyya teenya irraa godaanuu qabna kan biyya teenya namni nuti jiraatu kanaaf abiyyuu kee karaa qabsoo kute of jiraachisuuf abiyyuu kute laal nuti hoo inni nu barcuma isaa san dhiiseetti qabsootti kute qabsoon qabsoodha jee nuti hoo angama keetiin maal goote anis dirqama ifitti kenneetiin jira gama kiyyaan waa hunda hono biiti ingilistuun na beeyti gareedhaan qaba takkaas ta'e lamaas ta'e ijoollee san funaaneetiin ijoollee san lubbuu isinii jiraachisaa jira niin qindeessa warra mana hidhaa keessa jiru san an akkanaan godhe jee nama sadaqaa himatuu miti dirqama kiyya waan hin beekuuf warra mana hidhaa san keessa jiru niin gaggaafadha waa hunda hunna hedduudhaan niin tiisa asirraa maallaqa ummata kanarraa afooshaadhaan kaniin jaaree jira biyya tana keessatti qindeesse ummata biyya tana keessatti gosaa fi kutaadhaan gargar facaasanii siyaasaadhaan irraa coron kana walittiin qabadhee walitti jaarran eegan biyya tana dhufe kanarraa hin maallaqa oliif fulaanee achitti ergaaf ijoollee qeyrootis kaanis kaarsii keessa jirus bifa hundaan akka ummanni kun gargaaru qeyroo arsii keessa jirus boorana keessa ka wallagga keessa jirus kaarargee keessa guutaa ka kaarargee san gargaarra guutaa ka kaan gargaarra akkasitti oofaa jira kanan godhaan hojiin xiyyatanuma gara kaaniin as gubbaa dhufeetiin isin barsiisa nin kakaasa nin dammeessa ummanni kun na dhagaya waan ta'eef wallisummaatii beekamtii naa kennitan isii tanaan itti fayyadama isinumaa wajjiiniin wal fakkaadhee deemaa jira waan inni isinii adda jireenya qabuun qabu abbaan kiyyaas akkasumatti waan dalagu dalaga qabsoorra jirre hanganuma isin keessa dhufee isin jajjabeeffachuun kiyya waan guddaa kaleessaas isinirraa nafne irraas isinirraa nafne kanaaf gara kaaniin miidiyaa kan akkamitti dammeessitaniin seetan wanti xiqqishoo waan qoosa maaliyyoo dubartiin akkana taatee maaliyyoo akkanaa miti meelaal tirriifaa walitti galtanii maan dhooyne osoo meeshaa muuziqaatti hin goone walitti baatanii miti tirrii tana dhooytan ashwaashilaa dhooytan yuutuubirra nuu keeysan aadaa teessan beeksiftan jechuu addunyaatti shaggooyyee akkasumas daddaayisa dhooytan laal waan fayyadamtan yoo dhabdan miidiyaa kana gubbaa waan ittiin qeyroo tana booharsitaniin dammeessitaniin kun hundi seera qabsooti abbootiin teessan kana godhaa ture amma deengadda kuulama albeelille gooshnaa laal walitti galtanii nama 5 nama 10 dubra qabattanii osoo meeshaatti hin dhooyne yuutuub illee guddifachuu yoo barbaadan jechuu keenya qabsoollee kanarra dammeessitan wal booharsuudha akkanatti qabsoon kaati gamaa gamana wal arrabsuudha miti kunis qabsoo wanti xiqqishoon godhina kuulama albeelille tun abbootii teessaniiti abbootiin teessan kaleessa kana godhaa ture hoggaa tokko kuulama albeelille gooshnaa jalaa hunni taa'u kun nama 5 jilbiiffatanii miti dubra qabattanii miti aadaa teessanii abbootiin teenya tirris magaalaa keessaa baheeti gaara keessa dhawaa buleeti walin tuqan wal booharsanii waliin galan oromummaa leellisan achi keessatti erga qabdi wanti shaggooyyees
daddaayisaas akkasuma geelloos akkasuma raganninis akkasuma laal amma laal fakkeenyaaf amma ka shaggooyyee kanan si garsiisa akkamitti akka jettu laal jilbiifatanii miti dubras jala qabatanii miti isinis ni jilbiifattii miti qaamman tana namni faraf jee televizyina kubbaa deemu kana miti kun istaayilii isaa sinnoo sirriidha miti ni ammayyoomsina janii balleessutti jira kana miti meeshaa muuziqaatti sin qabu waa takkaa sin qabu dubra kana qabatanii miti laal laal bitarra qabdeeti akkam jettaan khulama albeelille gooshnaa si jalaa jaaquun warri isii qabatee si hojjeta jaaquunis فانوزاهم أمارام ساخيه وقال يلا خولا ما الفيل اللي بكتك يلا غاسن فانوزاهم أمارام ساخيه هينا جت دبرتين هينا وقال نجي هينا وقال يت موسيقى را خانت دبرسته خميد دبرسته خديرة سنت دوبت إيمان قال جا تكو قال نجي جلا جاني متي كوني سدبه ما كان چلا فهنه goshna yetti dubartiin ammas asii boruu finsiifa arsaa heeyna laal kani meekan jilaa ifanne goshna fuula dubraa mormita akkuu lahamay ja'ammas ogadije urjiti ya morbita kula hawai na ugani ma sirbalal namni sirbu ifiyada chunqabu yo ifiyada te sirbi arkaba ifiyada chunqabdan akka booti te nyaasa dhuga fi dhuga irratti lal waan kayro nu jib beesiftun boru finze fa arzai henna kanjilai fa anne Ola dubra morbida kula mai Wallo luz malda nyana begi pina de to mai Ola mai vili ille Lal orona kasture Anu sai maram sagaye Lal Tani zakana yetan akana gotani to achi gadiftan Helles akkasuma dhoyta warri dubartii kun waan hin taane miidiyaa irratti gad hin dhiisina. Oromummaa bareechuu jechuun kana akkasumatti walloo jira. Wallootu jira. Ta wallootis akkasuma dhoyta. Akkasumatti osoo meeshaa muuziqaatti hin dhoyne akka aadaatti tasuudii keessa jirtus mana keessa galtanii. Kun muuziqaa amaaraa banate daansi muuziqaa amaaraa tasiriisan no tee godhi. Birribisi, jagge birribisi, jagge birribisi, la. Birribisi, jagge birribisi, jagge birribisi, Maaliif darga koo akkanaan taane? Birribisi, jagge birribisi, yaa magaallee qalbii koo deebisi, birribisi jagge birribisi jagge birribisi yuutuuba kan addunyaa guutuu isin daawwata waan akkanaa dalagaa laal waan akkanaa dalagaa gara kaaniin ispoortii dalagaa kun walaloo barreessuu qaba kun daans ammayyaawaa godhuu qaba laal kun tirrii godhuu qaba laal boorilee gaggeessa aanshaallahu heora jibi laal boorilee gaggeessa aanshaallahu heora ibba laal tanuma meeshaa muuziqaadhaan malee goota. Cilaalottan ol baha kuulatoo acaaluu keenya ganii yaadadda walaloo tana natu barreesseef yaadala wajjin gaafa mana hidhaatii been godheef. Cilaalottan ol baha kuulatoo
Silasi nargamiti kadammato esansi argamiti kadamba imba nuti meeshaa muuziqaatiin gooneesin kana godhu qabdan jilaalottan ol bahaa qoodato silasi nargamiti kadammato esansi argamiti idda ni ragaddala hidhooyta kophaa kunni ja'a kun jalaa dhawa idda walii yaatanii akkasi dhooytan YouTube Oromoo jechuun isa kana Qayyiroo jechuun isa kana argaage tan damee dammako waabinaan nahuu kooti kaakuulatu waabinaan nahuu kooti dadhaan Hussein bunee manni fuullee jalaa ja'a kuunasi cookorsii dalloo margiraa ja'a kuulal kolfo malee jiibban beeytu inda jetti laaddaabee facaasaatti deemtee laal Oromoo kan bareedu laal abjuu kiyyaanoo si argeera idda akkasi dhooytan Aliyyii jirriitu beeka isa beeka dhim laatu barreesse kana laal xiyyiti fakkaataa miti ana barreesse yeedaloo yoololoo ajaaluu kan yeroo biraa mataa godhuuf Aliyyii jirriitu beeka meeshaa si kan qabu ittiin gootan dhim la isa beeka karaa doombirriin dukaate jalaa jaa kullal jaalala kennaa damaase dhim lala kan isin garsiisee kana lal dammuma birraa natti taate lal Ekam akka babbareeddan laal program akkana Oromummaa jechuun aadaan teenya haraaman qaba ta tirrii isin garsiise Challoon faayaa Oromoon faayaa lolli makkoon qabne rakkoo nama kaayaame akkam laal dhiichisaa soggaa dhiichisu laal Challoon faayaa Oromoon faayaa lolli makkoon qabne rakkoo nama kaayaame akkam lal walii galtanii laal Challoon faayaa Oromoon faayaa lolli makkoon qabne rakkoo nama kaayaame akkam hoggaa dhiirti jette bakka takkaa dhiirti hoggaa jette dubartiinis ni dhufti Challoon faayaa Oromoon faayaa lolli makkoon qabne rakkoo nama kaayaame akkam lal walitti kana jaalan mataa kana lal akkana malee jaalalti kana Oromummaan akkanaan deemti namni kanatti deemu tokkummaan isaa jabaadha of taheeti jira jechuu jalqaba aadaa teessi harkaadhaa waan si gabroomsuudhaaf amantiidhaan si hidhan eegas booda abbaan ofiifuu ifidhaa siin jaa saayikolojiin obboleeyyan kiyyaa Arabniinis amantii ni qaba faranjiinis amantii ni qabdi aadaa isaanii ni gaggeeffatu nutis gaggeeffachuudha qabna aadaa teenya harkaa darbinee akkamitti ta'a akkasanitti jirra akkasanitti hin jirru addunyatti akkasitti beekamuudha qabdi hunda isin garsiiseetiin jira jechuudha kun akkasitti geelloodha kun tajimmaa nuura gada kun jaalala miti addaadha kun jaalala miti maraachadha burtukaanii miti addaadha ka lal bakka takka lal dik dhadha lal inye akkana walii yaatanii akkana malee asuma gubbarra waan akkasuma godhina akka Qayyirootiya kun jaalala miti maraachadha burtukaanii miti addaadha ka kun jaalala miti maraachadha
kun jaalala miti maraachaadha akkasii ooftan xaafiin qoca hojjette bukkeetti naanamtu dandan ennaa sirbitu lalawwaara miila kooti dam geelloo gootan dik abbootiin teenya dur meeshaan qabdu miti asii fi jechuun kun bara meeshaa muuziqaati ammas jilba kanaan dhawallal dik akkasii bar gariin farda garmaamuu fakkaata ennaa sirbitu lalawwaara miila kooti dam nadura yaati jantaateen nadura yaati mamagaalan biyya kooti dam lal akkana bar arra aadaa teenya farkaan qabnu akka abbootiin teenya meekkatti dubartii faarsitu laal dubartoonni keenyas akkatti abbootii keenya faarsan laal abbootiin keenya sirboonni irra sirbaa jiru sirboota abbootiin keenya kalaqaniidha malee sirboota nuti kalaqne tokkollee hin qabnu dhaloota akka tokkoodha nuti dhaloota akka tokkooti tirriin nuti har'a oofaa jirru shaggooyyeen har'a nuti oofaa jirru geelloon nuti oofaa jirru raganni nuti oofaa jirru hundi kan abbootiin teenya kaleeyte harmoota keenyaaf malee kan fi kaleen irra dubra irraa tanaatiif durbi irraan tanaatis nu faarseen beeku nutis dhiirri irraan kana dubra keenya faarseen beeynu akkanumatti wal jaalanneetuma naguma rabbii jaalala galatan qabne akkanuma waliin jiraachaa jirra walaa kaawaa isiin nu arrabsite nuti isii arrabsina ka bara kana ammoo wanni nuti kalaquu dandeenyu bara kana jaartii keenya arrabsu jaalallee keenya arrabsu yookaan kabaluudha isiinis nu xiqqeessu nu ganuu nu salphisuudha wanni nuti kalaqne yoo jiraate akka jaalalatti illee yoo ta'e qaroomne jenna malee hin qaroomne oromoon qaroomina isaa isa duritti deebi'uudha qaba yaa jaallawwanki jaalala isaa isa duritti deebi'uudha qaba isa kana gara qayrootiin isa kana namni fayyaa qabus isa kana gara kaaniin maaltu nu baasa hojiin akka malee nu baasa namni gabrummaa qawweedha qawwee sirraa kaasa gabrummaa hiyyummaa rabbi malee namni namarraan kaasu ayyaana jimmata kanaatti rabbi nurraa haa kaasu gafla rabbi nurraa haa kaasu wal jibbu rabbi nurraa haa kaasu naatu caalaa rabbi nurraa haa kaasu gufuun milkaa'inaa waan dabre yaadanii gadduudhaa fi naatu caala ja'anii wal mormuudha warri shamarran kaarargeedhaatis laal leelinee layyoo laal eddim akka haadhotii teessanitti sanitti dhooytan dibbeedhaan malee leelinee layyoo dim walii galtanii laal ulamaal bilillee isin garsiisa kunis kadira ruba temarson doida duba heina la konna sirva ke yo min kuba sirbu waya disandi so waya sirba kana manna agale rafu waya roba temarson doida duba konna sirva ke yo min kuba kan kutaa hunda keessan dhuftanii isinii barreessee yeduloo fi walaloo isinii kennuudhaan danda'a dargaggoo fi shamarran qindeessaatii miidiyaa gubbaa waan akkanaa Oromoo biyya alaatiifis biyya keessaatiifis qopheessaa yuutuubii keessanis waan keessanis kanaan guddisa ammayyummaa jechuun isii kana yookaan sansalata kaayachuu yookaan maal godhuu kanaa miti bareedina jechuunis yoo akkana jechuudha laal duuba gaayaa shanyiitiyya gara kaaniin ta'ammayyummaa immoo gitaaraan reegeen akkamitti ka deemu muuziqaan kun akkamitti ka deemu raap akkamitti ka deemuu qabu slow music akkamitti ka deemuu qabu muuziqaa arabaa irrattis ka faranjii irrattis ka oromoo irrattis
warroota ija ta'an beekumsa muuziqaa qaban istoorii gubbatti isiniin garsiisaa jira. Meeshaan kun akkamitti kadhaa'uun ijatiyyaa fi meeshaa sana akkamitti kan taphadusanii fi hunda isaa isiniin garsiisutti jira. Yadaloon sun akkamitti kadeemu walqixa jira. Walqixa jira. Isa kana hoo maaliif hin godha? Ijoollee Araba keessatti ta Oromoo ta dhaltaniitu jira. Ta afaan Arabaa malee hin beekne, ta Faranjiitu jira, ta afaan Faranjii malee hin beekne. Isaan kunis afaan saniin akka mo'atan afaan Faranjiitiin Oromummaa isaanii kaleellisanii artiidhaan waa hundaan ispoortiidhaan lal saayikila ari'uu baruudhaan boksiidhaan shanyiti barumsa barachuudhaan atleetummaadhaan lal Oromummaan akkatti guddatu akkatti qabsoo jechuun isii kana hojjechuudhaan biyyoota alaatii fi biyyoota keessatti hojjechuudhaan wama hundaan diinatti dhagaa darbachuudha. Yeroon asiin sitti naqe asiin gadi naqin kitaaban sii qara'utti jira. Addunyaan kun akkana. Itoophiyaa tan akkasi garagalcha. Nyaata beekuudhaan, rifeensa ciruu beekuudhaan, rifeensa dubartii meekaap godhuu beekuudhaan, moodeeliin babbareedaadha isin moodeeliin godhuudhaan, dhiirtinis shamarranis kana hunda dorgomuudhaan Google keessa seenteetuma dalaguudha teekinooloojii fayyadamuun isa kana. Oromoo fuudhuu qaba. Dhiirti Oromoo dubra Oromoo jaalala barsiisuu qabdi. Dhiirti Oromoo dubra Oromoo jaalala barsiisuu qabdi. Jaalalaanis namni kan hin caalle maariyyoo jaalala beeka saba kanaa jaalala beekannaa. Hamilee teessanii fi gammachuu teessan namarraan eeginaa. Hamilee teetii fi gammachuun kan keessi harka jira. Waan ati of hin gammachiisin namni si gammachiisuu hin danda'a. Bilisummaan kan keetis namarraan eeggatis si harka jira. Osoo atiif hin dhimmamin namni biraanaaf hin dhimmamu jettee yaaduunis waan hin taane. Shanyiti jee kabajamaa. Qabsoo bakka Haacaaluun du'e jee qabsoo Haacaaluun wareegame jee qabsoo akkamitti dhiisa qabsoo obboleessi kiyyatti wareegame galmaan ga'uudhaatti hin deema. Isin sunoo isin keessa taa'ee isin jajjabeessuudha. Haacaaluun wareegame qabsoon isaa wajji wareegamtii miti qabsaawwanni kufa qabsoon itti fufa. Qabsaawwanni ni deeman jechuu keenya. Jedhutti sanga wareegama keenyatti ni deemna qabsoo obboleessa keenya akka gartee warreettan gananii gartee qabsoo obboleessa isaanii fuudhanii kennanii mitan obboleessa akkasiiti miti. Hanga obboleessi kiyyatti badeessanitti itti badeetuman deema. Qabsoo keessatti dogoggoratu jira. Yeroo takka wal seenutu jira. Isa san immoo anis ilma namaatirraa guutuu sin eeggatin haala. Ilma namaatirraa namni guutuun eeggadha jiru maraataadha. Walii galle. Ani wanni takka na aarsuu dandeessi. Ani miidhaa hedduun qaba. Miidhaa hedduun qaba. Ni beeytan jechuudha. Waa hedduutti miidhamaadha. Akka namaa kana miti. Isinumarratti hin miidhame waan hedduudha takkaan hoggaan miidhame. Hogga aarri waan tokko na dubbisa. Aara kana yeroon aaree dallane waa'ee keessaniitirraa hin dubbadha. Aaree dallana. Mataa kiyyarra hoggaan na kortee. Akka malee obboleeyyan kiyya namatu lafa natti na qaba malee Oromoo hoggaa jette kana ni machaawan hoggaan maqaa keessan kana kaase. Biyya tanatti hundi lafatti na qaba. Na beekan. Walii gallee jira. Kanaaf namarraa guutuun eegan dogoggoruudhaan mala jaalalli kun nama dogoggorsa. Nama qaceelchas isa kana beekuu naa hubachuu danda'u isin irra jiraatanii machaa'oo onneessan machaa'oo jettanii naa beekuu qabdan. Maaliif haadha tiyyan itti dhabee abbaa kiyyarraa isittiin dhabee ifiis itti dhabee bilisummaa ta'e isaniin harkine kunuu nama raachaa. Yookaan haadha tiyya itti dhabee isin bilisummaa argachuu qabdan. Ofii kiyyaas abbaa kiyyaas itti dhabee abbaa kiyyaas akkuma harkitan sani. Takka abbaan kiyya gaarii uffateen beeku waan fedhe yoon godheef gaariin uffatu abbaan kiyyaa.
saba Oromooti hojii wal fakkaatee deema ja'a. Waan barbaadeen godhaaf takkaa uffatee hin uffatu. Hin uffatu. Akkanumatti deema. Gaara keessa deema. Gaara keessa deema abbaan kiyya. Oromoo jechaatuma deema. Qabsoo hedduu godhan. Anoolee kana kan isinii ijaare abbaa kiyya. Anoolee kana hunoo Dr. Ali Birraan ni jira. Anooluma kana isinii ijaarru jedhanii asallaa dhaqee 200,000 ka kennee jalqaba asitti wal finnee bakka tanatti rasaasa hundana irratti qabanii kunoo gurbaa OMN irratti dhiyaatu kana gartanii miti. Ka OMN irratti dhiyaatu poolisticha san. Poolisticha gaafa kan Kadir du'a jalaa hin baase jeessan yeroo 4 du'a jalaa na baase. Yeroo takka asallatti kanin ibidda qabsiisee shuguxee waliin baafannee fiiginaan janiina gubbaa dhukaase. Hoggaan qayroo tana jaalu yeroo hedduu dabbalayyin kiyya waan akkanaaf akkasiitiin. Andu abaanan tana taniin isin irratti arkin hin qabu. Hila abaanan taniin isin irratti arkin hin qabu. Beela abaanan taniin isin irratti arkin qabu. Tanatu mirga naa kenne isinitti dubbachuudhaaf. Arraan tana qabsaa'ota hedduu isin hundi oomishamtan kaleessa Oromoon hundi ni beeka. Kophaatiyyaan anjoolleedhaan ture. Ijoollummaa tiyya saniif fayyadamee deemee hanga dirree ishee kana Huseenitti asiin sawweena kana hunda keessa deemee qayroo tana jaaru ana ture. Asiin geeraa kanaa fi kana hunda shabee tana hunda keessa deemee gara Jimmaatiinis qindeessaa ture ana sandaaboo tana keessa. Gaafan biyya tiyya keessa jirus. Eegaan fixadhee wayyaaneen kee booda kaniin biyya alaa Oromoon bahuu qaba malee jaanii biyya tana na baasan. Eegasin as dhufee ummanni biyya alaa kun faca'aadha. Amma jijjiirama guddaa fide malee ummata kana waan nama raachan ummanni kun jaran. Masgiidaan tokkoo miti jarri kun. Masgiidaan illee Saamu'eelin baana Saamu'eeluma keenya kana oggo 4 du'a jalaa na baase. Dhukaasa meeqa narratti dhukaasanii jechuudha. Isin hin beektan gaafas miidiyaan OMN hin jiru waa tokkollee hin jiru. Waa hedduudha jiruuti yakkanatti hin dabarse. Kun eenyumti nuuni beeka. Gara kaanii walliftoota keessan hunda isaanii keessa gattaa'eetiin obboleeyyan kiyya arra isinii oomishe. Walliftoota kana babbareedaa kana anatu isinii oomishe. An safaaxaan beeku. Oromummaa waan jiru kanarratti arraa miti kan hin eegalinniin machaawa. Biyya keessattis machaa'eetumaan hooggantoota kana qaruuraatti darbadhaanii beeytan. Baalee kana keessatti hoggumee kan hidhame Ginniir kana keessatti Harargee tana keessatti hoggumee kan hidhame. Jimma keessatti Wallagga keessatti hoggumee kan hidhame. Ibidduman qabsiisaa deemaan. Qayroo akkasiiti. Qayroo jalqabaa Oromoo sun ana. Qayroon jalqaba Oromoo sun ana. Hojiidhaan hin beeka. Arraas itti jirra jechuudha. Gaarii qofa isiniin godhu dogoggoraas niin qaba. Hoggaan nama cheessite akkaan barbaadu san hoggaan isinii dhabe. Hoggan sarraayis akkaan barbaadu san hoggaan dhabe. Hoggansa baranaa kan taphatee Oromoon gootaa miti naan jaa Oromoon akkami goota miti. Gootummaa keessa harka qullaa loltanii miti yoo gootummaa taane harka qullaa lollee jaran hundi keenya. Baranaa osuma kadhannuu tokko nuu ta'a jennee osoo kadhannuutii miti. Warri gurguree warri Oromoon gurgurree boollatti naqamee hunoo mana hidhaa keessaa kun qabrii keessatti dhumee kana nu godhan. Arraas yoo qabsoo kanaafin lolaa arraas qabsoo jirraa miti. Yoo fuudhanii nu duraa kennan mee arraan tana mee tokkummaan keessan maali jii mee hoggansuma kam mee lafa kaayaa jii. Arraas yoo ta'e. Gariin Jawaarummaan akka achi keessaan baane achi keessatti akka du'uu barbaada. Waan akkanaa kanan nama cheessa. Baqqalaan akka achi keessatti du'uu barbaada. Hoggaan kana harkaniin lola. Yoon hoggaan as ba'ee isinitti hime kunis na nubatu natti dubbata. Anaa dhugaa dubbachuu san hin dhiisu. Nin du'a malee. An Oromummaatti hin amanu. Waa hunda kan dubbadhu bar Jawaarittis waan hin dubbadhu san biyya guututu beeka. Hujiifin dubbachaa ture Jawaartu na hayyame. Waa hunda akkan dubbadhee dammeessu. Oromummaa irratti kan dammeessu. Tarsiimeessu.
aangoo mataa kiyya danda'a ka qabu kan waan hin ta'eef mootummaa if danda'a waan ta'eef kaayyoo hundatu naaf ayyama anaaf hin beeytan isin waa hedduu waan hin beeynetu lakkii boo anas taa'ee waci wadeeroo kiyya takkaas taa'ee waceen beeku ani takkaa taa'ee waceen beeku takkaa taa'ee waceen beeku inni kana barreessitu eenyumti nuna beeka namni sitti koflee kana jettu taate kadiri waan tokko waan jettuun hin qabdu kadiri irruu tokko hin qabu qabsoo Oromoo irratti irruu mataa isaa qabaachuu danda'a irruu amalaa qabaachuu danda'a qabsoo Oromoo irratti kadiri irruudha qaba jedhee gita kan qabne kan ilmaan Oromoo hundi jeemimmaanitiin ibsaniidha malee waan biraatii miti hundi kan kee boru ni gaabbita jechuudha asiis wanni na kaa'e ummata kana yoon as keessaa qindeessuu baadhe kan biyya keessaa qindaa'uu hin danda'u isa kanan nu gargaara qabeenyaan biyya keessa ka jiru isa kanan nu gargaara ka ala jiru kana qabeenya qaba ka biyya keessa hiyyoomsanii fixanii kanaan irraa walitti qaba qabsoo guddaan bakka tana jirti kanan dammeessa isa kana hoggaan dammeessu akkanaan hogganamanii fi miti bara hoggansa jalattiin dammeessa bara an dammeessu maa baruu jiintiya artistiin kana kaa artistiin dammeessuudha miti hiriira hoggaa jaan anatu asii kaasa hoggaa biitii takka balleesse jaan asiin biitii takka beeloyte jaan asiin kaasa yeroo tokko dhukkubsate asiin kaasa yeroo tokkummaan face asiin kaasa kitaaba qabsoo san harkaa hin qabaa mire bifa saniin dabballeedha jaama kun dabballee dirqama biyya keessaa baheetiin dirqama biyya tanaattis bahutti jira ka biyya keessaa bahee fixadheetiin jira Oromoon biyya keessaatti qaabuddan dammaqaadha kaasii kana kaasii kun amantiinillee gargar facaasan jaran amantiinillee gargar faca'ee ture ka biyya alaa kun wallaahi wabillaahi alkariim gosa gosaan illee tokko hin turre Ameerikaa irrattis Awurooppaa irrattis jidduu gadi taa'eetiin hanga ammatti barsiisaa jira isin hin beeytan miidiyaa gubbaa miti dubbiin bakkaan deemu an hojiin tiyya kunoo amma mana ispoortii keessan jiraami faranjiin usteen laalti faranjiin hiyyeessan beeytu an Oromoodha jeetiin asii lola kunoo akkuma arkitu kana bakkayyuu deemeetiin lola biiroo hunda dhaqeetiin lola numan deema an hojiin tiyya akkanuma kunoo as keessa jirti amantiidhaan facaasan ummata kana gargaarsa irraa harkan maallaqa barbaaddi dubbiin ummata kana kadhadheetiin dammeessee hoggansatti akka maallaqa kennan kaan itti akka kennan akkasitti ijoollee biyya keessaa qindeessina maaliin qindeessina akkanumatti akkamitti qindeessina mee akkam jettan jaran masgiidaatiin adda facaasan akka nuti Oromiyaa keessatti itti guddanne nuti Oromiyaa keessatti Arsitti wal beeynaa Harargeetti wal beeynaa Jimmatti wal beeynaa Oromoo taaneetuma guddannee miti ummanni biyya kana abbootiin teenyattuuni kun Soomaaliyaa keessa guddate kun Keeniyaa keessa guddate siyaasaadhaan wal borcisiisanii kun an Arsiidha jee fiiga kun an Harargeedha jee fiiga mata sinaanneessa jarri siyaasaa gosa 100 qaban walirra jaaranii walirra jaalanii wal hadheessan isa kana hunda biroo godheetiin wanni kasin nama raachee kasin mataa garana galchee isa kana amman tana walitti dhufanii jarri kun arran tana Oromoo janii kanatti lafaa ka'a jarri kun dhugaan isin hima eegan biyya tana keessa dhufee dammeessu eegale qabsoo asirraa dammeessu kana wanni kana bil godhee kanatti lafaa kaasaa kun shanyiiti ya kabajama hogguma takkallee hoggaana hordofte waan akkanaatiin si garsiisa akka nuti itti guddannee kana ummanni kun nuti Oromiyaa keessatti hundi keenya ni beeytan dhaloonni irraa kun waa takkatti wal hin beeyne Oromoo qofarra wal beeyne akkuma waa dhabbatti wal jaalannaa hundi keenya wal dhumnaa ni beeytanii miti ummanni kun akkana miti gariin isaanii faranjoome waa'ee Oromoo quban qabu yoo ati waa Oromoo jettan biyya kana silaala akka nama baaragee tokkotti if qaanfatta dhadhamaasanii jechuudha arran tana rabbiin kakkanatti lafaa kaase kana iyyeensan as gubbaa iyyu kana ummanni kun na kabaja beekumsaanin isa dammeessa beekumsa ilma namaa kana saayikolojiitti haasoo miti akkaataan itti haasa'uun qaba kennaa haasa'u ilmi namaa hin qabne akka luuqmaan bar misimticha tokko bar kennaa haasa'u rabbi kenneera kena walitti isaa dinqisiifanu malee hai interview
miidiyaa gubbaa isinii godhuun maal bu'aa qaba? Isinii sirbaa ooluun maal bu'aa qaba? Waan as gubbatti haasa'u kana sirbi kiyya ni gahaa hin gahu. Gara kanii waraana keessan kana aksitiin waltartii waraana keessa irrattis inni guddaa gaafa bilisummaa qofa godhamu kaniin biyya keessattis asistis qabu. Kun hundi maali fakkeenya akka fudhattuufi? Arraas yoo ta'e isuma kana. Kanarraa hoo maaliin harkadha waa takkaan biyyee qofaan harkadha. Arraan tan Oromoon hundi dammaqee jajjabaadha. Kanaaf akkuma ajaa'ibaati. Amma gara kaaniin ispoortii kan akkasitti godha gara walaloo warra barreessuun asirra waa hunda isin garsiiseetiin jira walaloo warra barreessu. Muuxannoo mataa kiyyaa wanni naasa'uuf akka dhuunfaa kiyyatti seenaa kiyyarraa namni akka obsa baratuuf qabsoo Oromoo irratti akka obsuuf muuxannoo addunyaan kun akkana seenaallee naa barreessite viidiyoo tiyya yoo narsiisitti himee seenaa tiyya naa barreessita malee yoo hundee maal jettee naa barreessita maali kitaaballee kamiin naa barreessita osoo nan siinii mina kamiin naa barreessita faranjiin akkana gaa gaafan du'ellee viidiyoon kun dhalootaaf naa ta'a jeetiin viidiyoo waraabbadha obboleessa akka faranjittiin amanaa yaada namni keenya amanu kanaaf amala nama keenya kanatti namanu sammuun keenya ammallee fagoo waan jiruuf namni keenya walitti boonuudhaaf walirra wanta ta'utti amana namni akkasii miti an Oromoo jechuun nan xiqqeessitu miidiyaa gubbatti bee kabaja naa kenniti malee duuba bilisiginnaa jala fiigee huccuu buburree kaayachuun qabaa huccuu gabrummaa deemee bilisiginnaa ta'uudhaan qabaa bilisiginnaa ta'ee kartee kabajame abiyyi badhaasa naa kennuurra maraataa Oromoo jaamee feesbuuka kanarra halkanii guyyaa Oromoo juuta kabajaadhaanaaf kan kabajaa biraan barbaadu kabajaa nama naa ta'uu caaleen jiru halkanii guyyaa Oromoon tunni beeyti gabbeetiin Oromootti himadha yoo waa takkallee isiin nagooti biyya tana keessatti mileena hedduudhaan warri bilisiginnaa kun hin baasii as jiraa na kadhatan biyyan nagalchuudhaaf biyyan nagalchuuf halkanii guyyaa Oromoon guutuun ni beeka boodee minurraa hin jaan waan ati naa gootu san an sadaqaan kadhadhee jiraadha halkanii guyyaa maallaqa hedduu bara baranaa kunoo mileena tonaa kennuu kaan hin baasii kun nagalchuuf hoggaa galee Oromoon bilisoomeen jaachitti hin gadhawa maqaa kiyya ni beekan akka keessanii miti humna kiyya ni beeka jarri paawara kiyya ni beekan akka asii ilaaltu kanaa miti paawara guddaa namni qabu ana akka saba Oromootti dachii talallaaqama yoon biyya tiyyatti galee ni beeyta hundi kan kee osoon biyyaan bayinu jechuu kiyya Oromoon kun ni gaggaba hoggaan itti qaree yetaloo fi ololoo kanaan hin kuffisaa akkuma viidiyoo sitti garsiisu kan ni beeka sabni kiyya jaalala tana rabbitu naa kenna eenyumti nuu fudhachuu hin danda'u jaalalan sirbaan harkadhee miti qabsoodhaan dhiigaan kan hin harkadhee kun kanaan fayyadamee saba kiyya gabroomsuu barbaada maallaqa miliyoona meeqanatti kenna na kadhatanii biititun ni beeyti kaarsiitis ni beeka ka biyya tana jiru ka walla argeetis ni beeka hundi ni beeka gosa yaameetiin itti himadha akka waa takka jarri kun nan goone na ajjeesisisu malanii an harkaa adatiyyaatti irraa malee nam tokkollee laa nyaaddu mana tokkollee namaa hin dhaqu akkasirra maraataa Oromoo ja'amuutu gantuu Oromoo ta'urra maraataa Oromoo ja'amuutu maraataan kakaayooti irra naaf wali saba kiyya gidduu gattaa'eetiin hangan qabu nin dammeeysa nin jajjabeeysa hamileen horachiisa Tupac faanis Bombarleen faanis kana godhaa tura walliftoonni gurguddaan addunyaa kana raapparoonni gurguddaan addunyaa kana isa kana shamarranis dargaggoodhaas irra caalaa isaa raapparaan si godha raappara ta'e raappara jechuun warra mirga namummaa falmatu bilisummaa warra falmatu muuziqaa sanii warra arrabsu an gurraacha jee warra lolu guutuu kan kee raapparatti si deebisu istaayilumaan hin beekne hin qabu akkuma argitu kan quraana yoo ta'e bukaarii musliimiin sitti qaraa kanarraan siin leenjisa nashiidaas ta'a akkam akka gootu akkamitti ka qaraatu siin leenjisa asuma istoorii kana hordof muuziqaas ta'a akkam akka qaraatu siin barsiisa saayins ajaa'iba saayikooloojii siin barsiisa barumsaan malee jijjiiramni tokkollee ni jiru wooma feeti siin barsiisa wooma feeti baharoo yoo ta'a ajaa'ibaatti si barsiisa sirrii warraa uliyaa yoo ta'a ajaa'ibaatti si barsiisa matsaaf quddus yoo ta'a ajaa'ibaatti si barsiisa katakkaa qeensiin si barsiisin akkanumatti waan rabbi nan barsiisa barumsa shayxaanaa yoo taate ka ajaa'ibaatti si barsiisa shayxaanummaa barumsa maleeyikaa yoo taate ka ajaa'ibaatti si barsiisa barumsa dubartii yoo taate ka ajaa'ibaatti si barsiisa
walaloo yoo itti ajaa'ibaatiin si barsiisa. Atummaan sammuu miimooraalaayiz qabaannaan sammuu haa fudhatu qabaannaan sammuu wallaalummaan of tuulu beekumsaan beelan ba'u. Sammuun garaan sobaan bokoke dhugaan beela isan baasu. Isuma kana. Laal. Filmiin hojjetamee akka afaan Oromootti dhiirtee Oromootuun babbareedina si ilaali. Hin hojjetamne. Maaliif hin hojjenne? Miidiyaa yuutuubii kanarra maan dhiyeessine. Goomantaan akka dhiyeessuudha. Shamarran qullaa kana goote maarreen akkana goote wannummaan miidiyaa gubbaa barreessu waan xixiqqaadha. Waan Oromoo jijjiiruu miti. Sammuu Oromoo waan doomsuudha kun. Namni namatti kofla. Akkuma hindii kana fa'a. Eegasii filmii dalaynaati Oromoo nu gargaaraa jaa kitaaba barreessina seenaa abbootii teessanii barreessitanii mee kitaaba waaqa as kenni. Kitaaba jaarraa abbaa gadaa ka barreessite as kenni. Namni seenaa biraa hedduu barreessanii jiran. Hin barreessine. Laayibirarii qabna hin qabnu. Maaliin duuba afaan Oromoo afaan federaalaa godhuun isii tanan lola kaa. Hai. Seenaa warqixurraa ka barreessine mee waa'ee seenaa qayroo kanaa ka barreessee jira. Kitaabni qayroo kanaa qayroo kumaantama miiliyoona wareegama mee maqaa isaa na himi maqaa isaanii na himi namni qabsaa'ota isaa tokko tokkotti lakkoofsa beeka. Mee maaltu godhame? Awwaalleetuma biyya irra deebifneetuma piroofaayila godhu Johaaris boru piroofaayiluma biyya irra deebifneetuma Baqqalaas biyya irra deebifne Shamsuddiinis biyya irra deebifne akkanuma amalli keenya goonni Oromoo wanni duraa milkaa'ee yoo jiraate qabsoo inni qabsaa'ee san deemnee milkooyinee harkinee hin bilisoomne yoo rafne sirriitti hin rafne yoo dammeeyne sirriitti hin dammeeyne piroofaayiluma raffiina goota keenya Johaar feesbuukiidhaan goota nuti jenneeniif miti goota hojiiti Johaar Baqqalaanis goota sii miti kan piroofaayilaa goota jiruun hojiidhaan ta'e gootichi bakka hojiidhaan goota ta'e otoo inni hojiidhaan goota ta'uu baateeti piroofaayilaa godhattu sii miti karra nuu himu sii miti kana dhiisi hujii akkasatti goota ta'u kalaas Johaar wanni inni barbaade piroofaayilaa akkatti goota mirga inni itti hojjetu akkasatti goota ta'uudha hai akkamitti dammeeyti akkana dammaqi Baqqalaa yoo jette Hacaaluu yoo jette Kalaas ani waan Hacaaluu hin jiru akka Hacaaluun godhe saniin ka'ee godha. Kalaas inni hojiidhaan mirkanfatee jira Johaar. Johaar goota hoggaa ta'u piroofaayilaa sii miti ka godhe. Piroofaayilaa natti sii godhe. Sii piroofaayilaa godhe goota. Moo poostuudhaan Johaar goota goota. No hojiidhaan dalagee kana dafqee Oromoodhaaf. Oromoof qabsaa'eet atis ka'e Oromoof qabsaa'e. Goota akka isaa ta'e. Dafqeeti waan ati irraa fuudhuu dandeessu akka ati godhuu dandeessu miti Baqqalaanis dafqeeti. Marroo hoo siitu piroofaayilaa godhe no qabsoon. Isa kana. Isa akka kanaati gaa asooriin haasa'e kun gaa nama dammeesse. Waan akkanaati. Yoo fayyaan akka keessanii kana ta'e no fayyaa akkanaa kanan fedhu. Yoo fedhu fayyaa akkasii fedhu isin fayyaadhaa miti. Wallaalummaa fayyaa isiniif fakkaata malee no fayyaa jechuun akka kiyyaa kana. Fayyaa jechuun isa akka kanaa kana. Fayyaa jechuun isin fayyaadhaa miti. Fayyaa jechuun akkasii. Fayyaa jechuun fayyummaan keessan gabroomuudha. Ammaraatummaa kiyyaan takkaa gabrummaa fudhadhee hin beeku. Gabrummaa tiyyaas gabrummaa teessanis fudhadhee hin beeku. Fayyummaan keessan Johaar fa'aa fi boboo ba'an rabsuudha. Dafxayyaaf gabroomuudha. Fayyummaa keetiin maal goote? Maraatummaa kiyyaan hedduun Oromoof godhe. Tokkoof lama.
walii galle kanaaf fayyummaa akka keessanii kanaan fedhu no biyya faranjii kana kam seetan nu bira gaafa bonaati mukni baala harcaafatee goggogaa miti hedduu sammuun keenya hangas takka garaagarummaa qaba biyya faranjitti gaafa gannaa mukni baala harcaafatee goggoga osuma roobni roobuu ni goggoga baala harcaasa osuma roobni roobuu hangas takka sammuun keenya garaagarummaa guddaa qaba namoonni akkam seetan dirqama yoon abiyyi faarsuu baadde amaraataadha akka yaada nama keenyatti an laal akka nama keenyatti an takkaa fayyaadha ifiin je'e waan inni fayyaa na godhus waan hin jirreef fayyaanis tortoraa waan ta'eef ajaa'aa waan ta'eef an takkaa fayyaa fedheen beeku badawaa fi faaraa waan ta'eef badawaa fi faaraa waan ta'eef an takkaa fayyatti naaf hin beeku gabra waan ta'eef fayyaan wallaalaa waan ta'eef garuu wareegamni Haacaaluu qoftiin maraataa nama godha kunis fayyaadha gabrummaan mataansaa si maraachee lafaa si kaasuu qaba bosonatti qawwee si hidhachiisuu qaba maraataan Oromoo hun akka Jawaar fa'a akka Baqqalaa fa'a akka Marroo fa'a akka shamarran Waboo fa'a akka Kiyyaa fa'a akka Jaarraa Abbaa Gadaa fa'a mara laal akka Waaqoo Guutuu fa'a warra maraatee yaa'u Oromummaa tan ogaa jettee kun fayyaan zawjee maal dalii doggaan jee nyaatee tuma dhugee fincaanuudha ispoortii qaama isaatii godhuun beeku waloloo barreessuun beeku I am normal sinja maal ogeetin haasa'uun beeku jaalallee isaati hojii haasa'uun beeku ani fayyaadhas asumatti obboleessa bira gangalchanii nyaatanii jeesan khalaas Oromoo namni jiru kun isaaf maraataa obboleessa keenya akkamittiin akka Oromoo jiru kun maraataa ta'aa jira namee ilaalame uummanni kun fayya qabaa jira Oromoon jechaa jira bari Oromoo jechuun akkamitti maraatummaadha jedhan mee rabbi isinitti agarsiisu uummanni kun fayya qabaa wallaalummaa honga qabaa jirri kun abiyyi jechuudha fayyaa na godhaana moo viidiyoo jechuun fayyaa na godha maali uummanni kana Oromoo jechuutu fayyaa na godha fayyaa jechuun Oromoo uummaadhaaf maraachuudha akka kiyyaa kan hangan ta'in itti fayyaa namiti wallaalummaadha dhugaa seetee amantee jirtaati dirqamaanii sabboonaa ta'uudhaaf fi goota ta'uudhaaf deemee Oromoo gurguruun qabaan akkana miti sabboonaa ta'uuf gootummaa barboo dhiigaan kan hin mirkansee dhaaban har'a miti kan hin ta'u warrummaan ati abiyyi ati jettuu fi kanummaan biraatillee ati jettu qabsoon an godhetti dhufe malee qabsoonni godhetti hin dhufne kanaaf if danda'a goota Oromoo keessaa isa tokko qabsaa Oromoo keessaa if danda'a kate ka seenaa fi heeraan an guutame Kadiir Matansaa akka seeratti heeraa fi seeraanis barcuma keeyyaarra taa'eetiin sitti haasa'u booneeti jechuudha. Hai har'a abiyyi irratti nama tokko faarsuudhaaf no kan gootummaatiin naa kennitu miti uummata Oromoo seenaadhaan ka galmaa'ee deemu galmee seenaa Oromoo laay. Hai dhiigaan kana booda yoo waan takka godhuu baadhee seenaan kiyya taa'aadha. Galma itti cicee waboo kanaas yoo ta'e akkanatti itti daarawee itti arrafamee itti salphadheeti kanuma atiis waan biraa dubban no sabni kiyyaa soggaa duulaban takkaa saba kiyya dabarsee kanneen beeku wal dandeessiseetumaan saba kiyya barsiifadhee har'aan tan hunda dammeessee asiin ga'ee mi'aam Kadiir osoo akkana dalaguuti
arras dalagutti injira miidiyaa gubbaa nin dalaga keessaan nin dalaga dammeessitti injira osoon dammaqin wanni ati fiddu tokkollee nin jira OMN ni fi miidiyaan keellootis isaanis hojiin isaanii kophaadha isaan oduu isinii dabarsuudha kun dammeessuudha jaama kun dabballee qabsootiin achi qabsoon godhamte addunyaarra hin jirtu Tigireenis dabballee qaba nutis dabballee qaba dabballeen kun hooggantoota keessan jalattis dammeessi dabballee nuti isaa kana dabballee kaayyooti fedhu maraataa ta'ee si leenjisa fedhu durriyyee fakkaatee si leenjisa fedhu artistii fakkaatee si leenjisa istaayiluma hunda beeka bifa hundatti si leenjisa barbaadu sheeka fakkaatu barbaadu qeensi akka qabsoon na godhetti hin beeku dirqama qabsooti kanaaf fayyaa waan hin qabneef daddafii sammuu kee dhaqqabe mee Haacaaluu Hoggaa gangalchee sibiratti nyaatu Abduu Jabbaar Hoggaa sibiratti qalu maal goote maali piroofaayila goote maali maal goote maali ati nama amma fayyaadhaati Hoggaa gartee hayyoottan hangas gahu mana hidhaa sibiraa galchanii harka waliin marattee ati fayyaadha naan jettaa anaan ati fayyaadha jettaa ana kanan maraatu ati annagee qaba naan jettaa boodeem addunyaa irra sakkaan jiru addunyaa irra ni kana Jabbaar sibira nyaatan dhiimee kan nyaadame Amaanu'eel sibira nyaatan Maammat Amiin sibira nyaatan Jawaar sibira nyaatan maali Jawaar lubbuun jira Baqqalaan lubbuun jira Shamsuddin lubbuun jira Hamzaa Booranas Abdii Raggaasaa lubbuun jira kana nan fayyaada naan jettaa Walloorraa akkasiin nyaatan kun fayyadaan jettanii an kanaaf hin maraaddaa barba'u kana dhiisuutu fayyaa naa kennaanaaf yoon fayyaa ta'ee maal naa goota siitu naa qabsaawaa jaalala waan hin beeyneef donqooroo waan taateef akka kiyyaa kana ta'e fakkeenya akkana fudhadhu Oromummaa fi Oromoo qofaaf jiraadhu of ta'e jiraadhu mallattoon dhiiraatillee akkanaa kana dhiirtillee akkanaa kanatu dubartiitti mi'aawa dhiira maraataa dubartiin akkan obsine beeki crazy loves hin jetti faranjiilleen maraatu sabaa abbootii xiyya irraa hin dhaale abbootii xiyya maraattu sabaati maraatu sabaa waaqoo kiyyaas maraata ture maraata sabaa ture jarran kiyyaas ilmoo qilxootis laggasaa ogiitis Taaddasaa Birruutis abbootiin xiyya maraattu sabaa turan sabaaf maraatanii yaa turan anis tanuma abbootii xiyyaan na dabre wanti tun akka karaamaatti Jawaaris maraataa sabaati maraataa sabaa osoo ta'uu baatee jiruusaa dhiisee mana hidhaa keessatti Itoophiyaa dhaqee kufaa maraateetii bal Haacaaluunis qabritti kutee bar maraatuu sabaa laal anis akkasumatti hin qabri kutee jiraachuu fi jiraachuu dhabuun waluma qisa hidhaa Jawaar keenya hidhamee sarkee qaamni kiyya na goggogee suuraa poostisii godhaatiin jira lafaa'eetiin waan obboleeyyan kiyya irraa harkaa jiranis harkeetiin jira dirqama isaan biyya tana bahaniin uummata kana qindeesse biyya keessaa fixee isaan biyya keessatti deeman ammas asirraa gubachaa jira jiruun as keessatti jiraadhu mana hidhaatiin garaagarummaa hin qabu an biyya faranjii tana keessaa jiruun jiraadhe hin qabu biyya tiyya keessaa sakandii takka obseen taa'u biyya kanan taa'an tanaa Oromoo dirqiidhaan na kaa'e taa'ees immoo hojiin hojjechaa jira hojii gurguddoodhaan hojjechaa jira hojjetamuu qaba qeeroon kun asii hojjeta kan ka biyya keessa akkanatti hojjechisiifna ijoollee qeeroo mileenaan biyya tana jirtuutu jira kanarraa wali qabnee achitti gargaarte oofna kun qabsoodha jechuudha ganee deemee biyya tiyyatti hin galle isinirraa duubatti hin jenne kunis fakkeenya guddaa dargaggoof shamarraniif ta'uudha qaba
warra kaleessa Jawaar jaalanna jedhee miti kan Jawaar harka isaatiin shumburaa nyaachisa kan Jawaar nyaata gursu santuu irra Jawaar gurgurate kan Jawaar aangotti ol baase aangoo waa meeqa kenneef an obboleessi isaa garuu arraasii ta'e tumsa isaatii waa hundaan isa gurguradheen kennine iccitii isaa baaseen kennine kala isaas nyaatanii waan hin beeku yoo gosaan taate narratti naantu ana tokkicha bareentoo Jawaar tokkicha bareentooti abbaa kiyyaati akka kanaati kan jibbu fakkaatee firri ofii nama miidhagan awwaay qabsootiin haasawa kaleessaas hayyaman qaba warra gartee kaleessa abaluu jaalata jettanii faarsaa dibbee dhooytanii fi kadeemee isa gurgure waa'ee isa irratti lolchiisee yoo itti kaqayroo kana hunda lolchiisu qayroo 86 kan lolchiisee ana hararge irraa lolchiisee lubbuu wareede sun ana gaafa inni akkas ta'e sun ka lolchiisu lafa sana irraa qayroo kasas soosu ana nuyi humna keenya har'aas lolchiisee yoo itti saata akkattiin lolchiisa ka biraatti taa'ee ilaala lolchiisee yoo jette kunoo qophaawaadhaan ka'ee qopheessi ni lolchiisa saata akkattiin si garsiisa fidi fidi yoo waa takka inni ta'e kumkudhanii ol gubuudhaaf qopheeffannee mana hunda tarkeeta galfannee keenyeedha waa'een dubbaddu amma mana hidhaa keessa jire jeeti malee kaniin akkana dhiisu sitti fakkaatin amaara kana nafxanyaa tana kuma dhibba irratti mana sii gubaa harargeessan keessaa akka qayroo keenyatti akka waboottis dhugaa sitti hin fakkaatin obboleessa dhugaa sitti hin fakkaatin mana hidhaa keessa jire jeeti nusa malee waa takka taanaan ibiddan qabsiisa obboleessa kiyya ibidda qabsiifne hedduudha naamani dubbiin na argaa fi na dhagayaadhaa miti hojiidha mee wanni tokko haa ta'u wallaalla hoggus sakandii takkatti labsee gadi baasa amma mana hidhaa keessa jira dubbiin kaafnu innetu beekaa kam daawun goone qayroonis waan dhaabbatee hin qabu namni dhaabeen jiru qayroo nagayaan mee fixachiif naan ilaalla nagayaan haa deemtu jenneeti dubbii cal jennee deemuu jirtu amma immoo nuugamaa jirti hoggus qulfii jira qulfii kaafne jechuudha qulfiin hoggaa kaate namoonni kaa dhugaan jiru sana latukoo kaarsiitis akkasitti kaasa kachi jirus akkasuma kaasa namu hunaan bifa keenaan gosa kanatti hunna na bira jirtu akkanatti leenjisa bifaan haasa'u kanaan leenjisa daansiin leenjisa waan garaagaraatiin leenjisa haasawaan leenjisa isa kana hundi oromoof hojjenna malee eenyumaaf eenyumtinuu kaarrage namu itti gaafatama qabaami kuta irratti itti gaafatama qabaami mootummaan tokko akkas jechuudhaaf waliin kana jechaa jiruuf gandummaadhaaf miti namuu bakka jirurraa akkasitti dalata namuu qophaawaadha humna qawweetiinis qophaawaadha hundaan qophaawaadha ati qophooyinaan qophaawaadha akkanatti haasa'uun beeka jechuudha waan nuti harkaa qabnu eenyumti nu harkaan qabu Jawaariifis waan akka qayroo keenyatti hin godhin hin qabnu eenyumti nu akka keenyaa godhin akka qayroo baha Oromiyaatti lubbuu 86 gaafa Hacaaluu wareegame Ingiliz keessaa Hayila Sillaasee kuffifne qayroo keenya acaffee aannaniiti kan Ingiliz keessaa galamsooti ka Hayila Sillaasee cabsee Harar keessaa abbaa Hayila Sillaasee cabsine Shawaa keessaa Minilika ka cabse hin Hacaaluu awwaallatee deemee gale ijoollee meeqa wareene gaafa sana ijoollee 500 ol Harargeedhaa wareene zeeta kana gubbaa magaalaa irratti naqan daa'ima kokkufe san hundanii beektan Jawaar irratti waan hin godhen hin qabnu hin gaabbinu kunis galatatti seenaadhaan nu barreeffamee nu taa'uu qaba seenaadhaan nu barreeffamee nu taa'uu qaba Jawaar Mahammad irratti kan wareegamee kufe qabeenyaanis yoo ta'e kan Jawaar bira dhaabbate biyya alaa keessattis biyya keessattis nuhi qayroo bahaati woo biraas akkasumatti
takka Oromoo raafnee hin beekne. Feesbuukii kanarratti illee qayroo bahaatitu ilmaan Oromoo hunda jala deema malee hundi kutaadhaan wal jala deema. Jaalala barsiisaa qayroo jaaraan jiru. Hundi kutaadhaan deeme koomentii olii kanna. Ijoollee bahaa qofa qayroo keenya kan kutaa hunda jala deeme ijoollee Harargeedhaati koomentii kennitu jajjabeessitu kutaa hunda. Malee hundi gandaan wal jala deema wal beeynama waliin. Kun ta'uu qaba. Kun ta'uu qaba. Ilaali. Qabsoo dhayooti tana dura utaalee kufaa. Oromummaa waggaa jettee isii tanatu isin irratti kufaa. Akkuma Dr. Maraaraan jee hanga gartee Harargeen kun jiru Oromoon hin gabroomu jee san. Ammas qophii. Wal'aansa tokkollee ijoolleen ta harkatte hin jirtu. Ta biraa kutaa biraa wal'aannatanii jiran. Ta Harargeetun ta wal'aanamte hin jirtu. Qayroo meeqa miila sii dhabee mana keessa jira. Miilli sii tortoree tokkolleen kan wal'aane hin jiru. Kanaas hin dubbanne. Gaafa biyyatti galan Harargee qofatu Oromoo jechuu irratti hafe. Namuu kutaadhaan hoggansa baafatee qabsoo waliin manaa baane namuu gandaan biyyatti galee nyaadhame. Gaafa dheengaddaattis yoo ta'e gaafuma bilisiginnaa kana biyyatti galan jaran. Kun Oromummaadha. Harargee qofatu Oromoo qofa irratti hafe. Isin Oromoo irra qabdi hoggansasii Oromoo irratti fitte Oromoo jechuutti hafte. Kophaa sii roorrifamtee tumamaa baate bilisiginnaan isii tumaa beeka. Amma tumamuu eegale malee namni akkasumattis Jawaar irra kufaa baate. Ijoolleen 86 gaafa Jawaar wareegan san ka wareegamte ijoollee Harargee qofa. Gaafa Hacaaluu wareegame 360 ijoolleen kufte ijoollee Harargee. Qabriin haala kaa'u. Wal'aansa tokkollee harkatanii hin beekan. Arraas ka hoggansa jala deemee waa meeqaan Jawaar itti hamilee horaa jiru miidiyaa kana gubbaa aktiivistiin haasa'u ijoollee Harargeedhaati. Biyya alaa kana keessatti qabeenyaan gurguddaa isaanii. Ameerikattis Kanaadaattis Awurooppaattis qabeenya gurguddaa OMN'fis ka kennu kan Jawaaris kaleessa akkasitti gadhaabe isaan kana. Seenaan isaanii barraa'uudha qaba galmeeffamuudha qaba. Miidiyaa kana gubbaa dargaggoof shamarran tokkotti ijoollee Harargeedhaati kan jala deemee Oromummaa irra jabeessu malee hundi kee kutaadhaan amantiidhaan wal jala deemta Oromummaa leellisaan jirti. Dhugaadha. 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 Otoo wal jaalattanii otoo wal dammeessuuf